ilaalchi ilma namaa hin qabdu mootummaan Saudi Arabiyaa guutumaan guutattu namummaa isaatiin kabajamuu qabaadha. Warahmatullahi wabarakatuhu. Hashama harka fuune jirra jirtuun isin jecha jaalatamtoota fi kabajamtoota hunda keessanuu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti salaamtaan tiyya ta'oon irraa kaatee bakka jirtanitti isin haala qabdu isin jecha akkuma na agartinatti hunoo qaamaan isin mul'adheetiin jira. Duraan karaa diraamaatii fi karaa koomeedii fi karaa piraankiitiin nu beeytanii qaamaan takka akkatti isin as beehin jiru arraan tana isin as beehin jira iftuu show. Ega arra daawwattoota kiyya iftuu maaliif arra as baatee jechuun keessan hin oolamu takka akkan as beehin beeku maaliif as baatee jechuun oolamu arraan tana garaa dadhabee rakkadee as buuf maaliif akkuma beektan rakkina ijoollee teenya obboleettii teenya obboleessa keenya Saudi Arabiyaa keessatti hidhaadhaan dararamaa jiran rakkoo cimaa keessa jiran dhukkubsatanii du'aa jiran saniif jeetiin arra as bee jechuudha. Maaliif rakkoon kun maaliif akka ta'e walumaan arku jirra jechuudha. Maaliif namni miidiyaan gurguddaan as bee maaliif sagalee hin taaneef maaliif cinaa hin dhaabbanne maaliif namuu callisa maaliif akkana ta'u hin barbaachisa ilmaan Oromoo maaliif sagalee waliif ta'e miidiyaa gurguddaa waliif dabarsee kadanteetii warra qabuun maaliif sagalee warra qabuun miidiyaa irra beekamaa ta'eef maaliif hin dabarsine maaliif cal jettanii sababbiin itti cal jettanoo maali miidiyaan gurguddaan jira miidiyaa biyya keessaa jira miidiyaa biyya keessaa kun mootummatti dhiyeenya qabu mootummatti wali dhiyeenya qabuun mootummaa wala harka wala keessaa qabaniif maaliif dubbachuu dhabeedha maaliif calliseedha dila kan hunda maaliif cal rakkoon keenya yoo callisanii nu cinaa ta'an namuu numa arka akka naman agarreetii miti xiqqaa guddaan asirraa bu'ee boba'uu jira namni. Obboleen keenya kan manidhaa keessa jiran xiqqaa guddaan dhalaa dhiiran jenne manidhaa keessa miikaa uffatanii bobo'anii duduu agarsiisaa dubbachaa jiranii maaliif sababii isaan callisaniif kun maali miidiyaan biyya keessa ummattoonni keenya ka biyya keessa hin qabeenyaa ka biyya abbootiin amantaa abbootiin gadaa maaliif hin dubbannedha akkasuma qeerroo fi qarreen baatanii maaliif hiriiran baanedha hiriira baatanii maaliif hin falmannedha mootummaan biyya keenya nageenya biyyaa barbaannaa jira nageenya biyyaa barbaadde ilmaan keenya obboleeyyan keenya xiqqaa guddaa qaamaniidhaa keessatti shabaabni tokkicha soddomii gadiiti dhumaa jiru shabaaba umrii amata 10 hundaacha keessatti du'aa jira ilmoo amata takka amal lamaa ilmoo baatii 5 amata meeqaacha keessatti du'aa jiraan maaliif barbaachisee dira kan nageenya biyyaa barbaadde isaan kana maaliif deebitee furmaatan gooneef maaliif sagaleen taaneef maaliif dheengadda achi dheeyxanii daawwiidhaaf shirshii jettanii deebitana osoo namni takka hin galchin osoo waan takka jijjiirama takka hin fidin jechuudha. Maaliif ta'uu barbaachiseedha? Maaliif waliin ilaaltanidha? Dhiifama mootummaa jeeq osoo hin ta'in qabeedha. Maaliif itti callisaadha? Maaliif furmaata hin qabne sagalee ta'ee furmaata maaliif hin goone maaliif haalli hin gooneedhaaf? Nama tokko dirqama yoo si deeggaruu qabaate si jaalachuu nama si jaalatu qofaaf hin qabdu nama si jaalatu qofa bira dhaabbachuu hin qabdu nama si jaalannees maaliif nageenya biyyaa waan ta'eef dirqama kee haalli godhuu qabdaaf dirqama kee dhaabbachuu qabdaaf mootummaa biyyaa karaa kayyaan kanaan dabarsaa mootummaan biyyaa maaliif caljeedha maaliif itti uummata keenya kana caljeedha halkanii guyyaa ni argaadha namni sooshaal miidiyaa hin fayyadamu jiru namni feesbuuk hin fayyadamu jiru ni agaraadha beekaa maaliif akka nama guraan qabnee caljaadha karaa mootummaatiin karaan siidhaaman karaa biraatiin mootummaa Saudi Arabiyaati mootummaan Saudi Arabiyaatoo ilmi namaa maaliif dila kanatti caljeedha yoo mootummaan biyyaatti caljee inni firraa karaa takka haalli godhuun qabuu fi furmaata godhuun qabuu fi yoo firraa galchuu dadhabe wallaanuun qabu qoonqoo kannuun qabuu fi bishaan bira dhaabbachuun qabuu fi akkanuma caljee mootummaanis waliin ilaalaa uffata miikaa uffatanii jiraatan uffata kannanii fi nyaata kannanii fi bishaan biran dhaabbatanii rakkoo dila kana maaliif ta'uu danda'edha. Maaliif biran dhaabbanne yoo mootummaan biyya keenya irraan galfanne isaan karaa bishaaniitiif dhugan bar miskiina. Yoo akka Saudi Arabiyaa deemne Saudi Arabiyaa jechuun ilmi namaa namummaan kabajamuu qaban muushummaata gurraachuuminaan miti ilmi namaa namummaa isaatiin kabajamuu qabaadha.
yoo akka sirraa galuu dadhaban miskiinaafu mootummaan biyya Suud Arabiyaa jechuudha biyya kaabaa rabbii keessa dhaabattu bar ilmi namaa namummaa ifiitiin kabajamuu qaba. Namummaa namaatiin naman kabajan. Suud Arabiyaan jechuudha gaxaantii taate biyya hunda birattu biyya guddatte taate gaxaantii ilaalcha ilma namaa hin qabdu mootummaan Suud Arabiyaa guutumaan guutattu ilaalcha ilma namaa hin qabdu if tuulti if boontii jechuudha. Biyya kaabaa rabbii keessa dhaabbattu silaa biyya miskiinni fadha dheebuu fi bishaanii fi uffataaf keessa boo qabu bar biyya ilmi namaa keessa rakkatuu qabu miti bar biyya beekamtu addunyaa kaabaa rabbii keessa dhaabbattuudha bar callisanii mush nama laaluudha miskiinota keenya meeqaantam osoo yaalarkanii kadu'ee osoo dhukkuba onneetiin osoo qooqifatu dhukkuba basiixa fayyu dhukkuba riyaala takkaan fayyuuf jee kaduu jira bar ilmi keenya keessatti. Niifuu jechuudha isa warreen Suud Arabiyaa keessa jirtan warreen afaan Arabaa beektan miidiyaa gurguddaa irra jirtan maaliif sagaleen taaneef uummata keenyaaf maaliif itti callistan maaliif caljuun barbaachiseedha yoo cal jennee tatteenyi nama bira teessiidha bar hundi isaanii boo'u jiran ka obboleeyyan achi keessaa hin qabne jiru dhalaa dhiira ilmoo xixiqqoon jan achi keessaa uffata bilaa dheebuu garaa kee mee guyyaa takkaaf agabuu buliif laali mee guyyaa takkaaf osoo uffata kana hin uffatin akkanumatti gachiisi bulii zaadii damee afuriif taa'e maaltu si dhagaamaadha ilma namaa. Yoo guutuu keessa akka jirtanitti muusha arraan tana miidiyaan kiyya guddaa miti miidiyaan kiyya hin beekamne an feesbuukni kiyya peejiin kiyya guddaa miti osoo hin ta'in guutuun ilma namaa baatanii Suud Arabiyaa jettanii ilmaan keenya kanaaf yoo miika akka isaan kaatanii gabbaatanii boochaniif namni addunyaan dhageessi furmaanni takkanii dhufaaf jechuudha. Namuu kanuma cal waliin nama takka nama dubbatu jiru arguutti hin jira nama biyya keessaas ta'e biyya alaas ta'e bakkuma fadhe haa ta'u ni takkata namni dubbatu jiru. Irra guddaa warreen hidhamtoota Suud Arabiyaa keessaa sanii waywaatu jiraadha. As bee kakashaafaan bar dubbatee sagalee fi dabarfatu jiru jira. Jawwaala akkatti dabarfatan hin qaban. Miikaa zubaalaa keessanii miikaa zubaalaatti hin dabarfatu jiran. Maali barbaachisati la kan hunda? Waan hedduu nama gaddisiisu. Waan hedduu garaa nama nyaatu waan gaccistee rafuu hin dandeenye numa jirra fakkaanne malee waan jirru miti nyaannee hin dhuyu nyaannee dhugnee ilmaan keenya Suud Arabiyaa sin dura mul'ata uffannee akka yaanee nutti hin dhaga'amu maaliif rakkina uummata keenyaa san osoo agarru nyaataa fi dhugaatiin nutti hin toltu nuti sarara hidhamtoota isaan wajjin jirra jechuudha. Namni kun garuu walitti callisuu miti haa waliif bu'a. Furmaatanii harkate yoo teessee ilaalte hanqa amma duraatu silaa walitti kaanee hanqa amma duraatu walitti boonyeeni bakka jirtu namuu keessa hidhamtoota Suud Arabiyaa kanaaf boo'e dilli kun hundi ilmaan keenya Oromoo achi keessatti hin dhumtu. Mee ilaala saba biraa ni jira sabni biraa achi keessa hin jiru baay'atee Oromoon kun maaliif baay'ateedha maaliif furmaatan harkanneedha mootummaa biyya keessaas ta'e ilmaan keenya ka biyya keessaas ta'e ka biyya alaatis jiraate maaliif sagalee hin taaneef maaliif walitti cal jettanii teessanidha. Akkasuma kana caalaa waan sanitti baay'isuun barbaanne daawwattoota kiyyaa uummata keenya Suud Arabiyaa kanaaf hedduu sagalee haa taanuu fi bakka jirtu ka sagalee ta'uu jirtaniifis hedduu galatoomaadha akkasumas jajjabeessaadha kan taaneefis waliif sheer godhaa waliif daddabarsaa walitti ilaalinaadha rakkoon teessan rakkoo teenya irraan tana kana caalaa dubbachuu hin dandeenye maaliif waan hedduu na gaddisiisu. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun sin jammata kiyyaa. Ummata keenya Suud Arabiyaa du'aayin waan biraa waan sin godhu yoo dadhabne du'aayi rabbii tokkichaatiin rakaa lamadha salaannee du'aayi rabbii keenyaatiin isa bira dhaabbanne insha Allah ta'ala.